dhaamsa toltuu dhihaadhaa beekumsa horattu. Barbaadan namarratti akkana hojjechuun yoo jiraate jedhanii jaratti maaltu dhagahama jennee yaaduu qabna. Ana mormuun karaa seera qabeessaadha. Qabsaa'uun seera qabeessaadha. Addunyaa irrattis akka biyyaattis namni kaayyoo tokko qabatee qabsaa'uun waan jiru. Yeroo qabsoo kana keessatti eenyu waliin qabsaa'arraa maaliif qabsaa'aa jirra? Qabsoo keessatti namni qabsaa'u deeggaraa isaa baay'isaa deemuu malee waan deeggaraa isaa xiqqeessu nama nagaa gaafa tuqanu namni nagaa tuqame sun faallaa qabsoo ta'a. Diina dabalachuu ta'a. Diina ofitti baay'isuu ta'a. Maaliif an keessan jiru maaliif akkana na godha? Achumaanoo Oromoon akkasii warri qabsaa'an kun akkasii jedhee faallaa keenya diina keenya ta'e dhaabbata jechuudha. Hamma dandeenyen akkamitti kaayyoo barbaanneef haa qabsoofnu qabsaa'uunis mirga maa qabsooftan an hin jedhu namni amane waan barbaadeef haa qabsaa'u garuu akkamitti diina ofitti baay'ifnaa utuu hin ta'in namoota kaayyoo keenya hubatanii nu duuka dhaabbatan baay'ifnaa jennee yaaduun qabsoo irratti tarkaanfii isa duraati. Yoo kana goonu qabeenya nama dhuunfaa qabeenya mootummaas haa ta'u mootummaan Obbo Shimallis pirezidaantii Oromiyaati. Qabeenya dhuunfaan qaban Oromiyaa keessa. Biiroon magaalaa tokko keessa jiru gibira uummatarraa fuudhamuun hojjetame. Ammas Obbo Shimallis yookaan namni taayitaa irra jiru abbaa barbaade ta'u bordhiisanii nama biraatiif deemu. Uummatuma sanatti itti fayyadama. Fakkeenyaaf bakka tokko tokkotti maaltu manni mariif haa gubate. Manni qopheessaa ala gubatu achi keessaa kaartaa namni qabu. Waraqaa adda addaa ragaa adda addaa kan qabu walumaan jalaa gubate harratti akka qabsootti ilaalamuu danda'a. Haa ta'u malee kan uummata achi keessa jiru bor ala faayiliin jalaa badee rakkatu faallaa qabsoo kanaa ta'a jechuudha. Halluu adan? Jira. Halluu adan? Jira. Bakka naaf gabaachuu kan mannaa qoyyaatti. Sirna dhaggeeffattoota keenya kabajamoo egaa qophiin keenyatti kufatu jira. Du'aa artiist Haacaaluu Hundeessaa qabsaa'aa fi artiist Haacaaluu Hundeessaa ilaalchisuudhaan abbootii amantaati ergaa isaanii gorsa isaaniiti kan isin dhageessisaati jirru. Duratti dhageessan abbootii amantaa ortodoksii biraati. Ammas kan biraa toora irratti affeerrannee jirra. Ammas siin faana tura. Hello beet. Akkam jirtu? Nagaadha alhamdulillah. Nagaa mee wal baraamee dhaggeeffattoota waliin. Ahmadiin Jabal jedhama. Ahmadiin Jabal naan jedhu. Hojii keessanii? Barsiisaa amantaa Islaamaati. Amantaa Islaamaa irraati. Baga nagaadhaan dhuftan baga nu argamtan isiniin jedheera dursee. Akkuma beekamu uummanni amma gidduu kana du'aatii Haacaaluutu wajjin wal qabatee miirri jedhu xiqqoo ishee rakkisaadha. Keessi namaa madaa'eera. Miira jeeqamaadha. Uummata keessatti kan mul'atu jechuudha. Isa hordofee immoo rakkoon adda addaa tasgabbii dhabuunis keessattuu Oromiyaa keessatti jechuudha. Inni wixata kan inni boqotee itti aansee kibxataa wixataa rakkootu ture. Amma uummanni gara miira isaatti of tasgabbeessutti akka deebi'uuf akka abbaa amantaatti isin maal jettu uummataan miira keessanis achumaan walitti qabaatee du'aa artiist Haacaaluu Hundeessaatii wajjin wal qabsiisaati mukaasaa. Bismillaahi rahmaani rahiim. Obboleessi keenya artiist Haacaaluu Hundeessaa akkuma beekamu magaalaadhuma Finfinnee keessatti haala sanaan ajjeefameera. Akka nama tokkootti namni tokko nagaadhaa jedhee biyya kooti jedhee bilisummaadhaan yeroo socho'u xiyyeeffatanii karoorfatanii haala sanaan dargaggoo kana ajjeesuun baay'ee namatti dhagahama. Keessayyuu immoo artiidhaan waan danda'uun karaa qabuun sagalee uummata kanaa fedhii uummata kanaa calanqisuudhaaf hojii inni hojjeteef yaalii inni godhe irraa ka'ee uummata keessatti fudhatama guddaa argatee jira. Kanarraa kan ka'e haala kanaan isa irratti tarkaanfiin kun fudhatamu baay'ee nama gaddisiisa. Kanarraa kan ka'e dhugaan isaa bahuu qaba. Eenyummaan duddubbee kana jiru eenyu haa ta'u daree haa ta'u dhuunfaa haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u takkatuu dhugaan bahee seeratti dhiyaate namoota kaaniifis barumsa akka ta'u adabbii sirrii atattamaan akka argatu hundinuu hojjechuun dirqama. Akka nama tokkootti baay'ee natti dhagahame baay'een gadde.
Uummannis akkuma argaa jirru baay'ee gaddeera, baay'ee itti dhagahamee jira. Waan itti dhagahame sana kallattii adda addaatiin calanqisaa jira, mormii qabus dhageessisaa jira. Gadda qabu calanqisiisuun yakka kana gocha kana mormuunis sirriidha, seera qabeessa, rakkinni tokkollee keessa hin jiru. Haa ta'u malee Hacaalummaa ajjeefame jennee gaddaa jirra. Akkuma kanaan immoo namni biraas akka ajjeefamu karaa banuun, namni biraas akka miidhaan irra gahu karaa banuunis gochuma sana akka itti fufu gochuu waan ta'uuf kanarraas of eeggachuun barbaachisaadha. Akka nama tokkotti mootummaarra warra jiranus, mormitootarra warra jiranus, uummanni bal'aanis akka gaddatti dhagahamee waan argaa jirru jechuudha. Garuu gaddi kun gara biraa akka nu hin geessine hundi keenya iyyuu tasgabbaahuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Kan tasgabbii keessa seennee dhaabbannee maaltu nu mala jennee yaaduun hunda keenyarraa dirqama. Uummata qofas hin gorsu, mootummaanis tasgabbaahuu qaba. Warri taayitarra jiran hundinuu tasgabbiidhaan sochii hojjetan irratti yaalii gochuun barbaachisaadha. Yeroo gabaabaa keessattis akka kana warra dalagee ifaan ifatti qabatamaan barree dhugaan Hacaaluu bahuu qaba malee rakkinoota booda uumaman sababa rakkina booda uumaman kanaan dhugaan isaa dhokatee dabarfachuun sirrii miti. Namni akka kana keessaas harka hin qabaanne dogoggoraanis akka dalagetti akka hin dhufne dhugaan maali jennee ragaa qabatamaan uummata keessas mootummaa keessas waan jiru takkatu walii qoodnee seera takka dhihaatu hojjechuun dirqama keenyaan jedha. Karaa biraatiin hundi keenya iyyuu miidiyaarraa kaasee mootummaarraa, mormitootarraa, uummata bal'aarraa, abbootii amantaarraa, abbootii gadaa, jaarsota biyyaa hundi keenya iyyuu dargaggoonni dhaabbannee waan yaaduu qabnu jira. Yeroo adda addaa rakkinni biyya keenya keessatti argamaa jira. Jeequmsi adda addaa argamaa jira, kiraayisiin adda addaa argamaa jira. Akkamitti jeequmsa kana maanij goona, akkamitti to'annaa kan jedhu irratti isa darbeerraa barumsa maal fudhanne, miidiyaan akkaataa itti gabaasnurra, akkaataa waan kana uummataa dabarsinurraa kaasee mootummaanis akkaataa waan kana to'achuudha adeemurraa kaasee mormitoonnis rakkina kana akkamitti ibsanirraa kaasee uummannis akkamitti afaaniin waan dhagahu waan qabataman qabne haa ta'u waan qabatama qabu ala walii daddabarsaa ajandaan kun biyya keessa babal'atu karaa addaatiin deemne moo karaadhuma isa duriirra deemne waa biraa barbaadaa jirraa kan jedhu kana dhaabbannee ilaaluu qabnaa kan jedhuun dabarsa. Rakkinni amma argama kana keessatti harka marannee gadduun qofti rakkina nuu hin hiiku. Yoo hammam gaddaa oollee yoo tarkaanfiitti seennee hojiitti seennee furmaata hin barbaanne gaddi keenya qobaansaa jijjiirama hin fidu. Kanarraa kan ka'e wal hubannee wal hubachiifnee socho'uu qabna. Socho'uu kan qabnu kana keessa tokkoffaa akka mootummaattis garaa bal'inni hin barbaachisa. Maaliif pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa miidiyaa irratti gaddanii ala dubbatan argeen jira. Pirezidaantii ta'anii biyya bulcha akkana yoo isaan gaddisiise argine namoonni biraa immoo gaddanii miira keessa yoo seenanuu gara irratti murteessuu hin dandeenyu jechuudha. Dargaggoota ta'uu kaanis maaliif wanna ta'e kanatu nama gaddisiisa jechuudha. Kanarraa kan ka'e akka mootummaatti garaa bal'ina barbaachisa. Tasgabbaahuun dura mootummaadhaaf barbaachisa. Obsuunis akkasuma fedhiin uummataa maali jedhanii uummata dhagahuudhaa yaaluunis barbaachisaadha. Akka uummata Oromootti akka Oromiyaatti uummata Oromoodhaaf Oromiyaadhaa uummata Itoophiyaadhaafis maaltu mala jedhanii fedhii uummataa gadi bu'anii dhagahuun hunda keenyaafuu barbaachisaadha jechuudha. Yoo dhugaadhaan fedhii uummataa barreenu immoo dhugaadhaa uummataa dhaabbanne karaa mootummaaf mormitoota gidduu uummataaf mootummaa gidduu karaan giddu galeessa fedhii hunda keenyaa galmaan gahuu danda'u hin dhabamu yoomuu jechuudha. Yoo garuu miira keessa seennee karaan an jedhe qofatu baasa jennee yoo yaadne uummata keessas fedhiin adda addaa jira. Mootummaa keessas namoonni fedhii adda addaa qabaatan jiraachuu danda'u. Walitti bu'iinsa uummataaf uummataa, walitti bu'iinsa uummataaf mootummaa akka biyyaatti biyyi kun jeeqamuu sirraa gareen barbaadu jira jechuudha. Kun ifaan ifatti baramuu qaba, ifaan ifatti sirraa baratamuu qaba. Namoonni Hacaaluu ajjeesan
akka an yaadutti Hacaaluu ajjeesuu qofa irratti waan dhaabbatu miti kaayyoon. Namoota akkana uummata biratti fudhatama guddaa qaban, namoota dhiibbaa guddaa qaban filatanii yeroo jarri ajjeesuutti deemanu tokkoffaa hojii inni hojjete irraa, dhiibbaa inni godhe irraa, sochii inni godhe irraa isa dhabamsiisuun malee yaada isaa mo'achuu hin dandeenyu. Yoo inni dhabame yaadni isaa dhabama jedhanii isa dhabamsiisuutti deemuun kaayyoo jaraa tokkoffaadha. Garuu kana irratti hin dhaabbatu. Itti aansee immoo inni dhabamuudhaan inni ajjeefamuu isaatiin uummanni baay'ee isa jaallatu kun miira keessa seenaa, gadda keessa seenaa. Sababa sanaatiin rakkinni uummata gidduutti argamaa, balaan uumamaa, akkasumas qabeenyi hedduu badaa, lubbuun namaa dhabamaa, mootummaan kanan to'adha jedhee socho'aa, mootummaaf uummata gidduutti rakkinni argama, sabaaf sablammii gidduutti rakkinni argama jedhanii itti aansee waan dhufu du'a isaatiin booda waan dhufu karoorfatanii deemuudhaafis hojiin akka kanaas jira jechuudha. Akka uummataatti yoo ilaalle karaan kun nu baasa jedhanii ammas yoo Hacaaluu ajjeesuudhaan kana uumuu dandeenye namoota akka isaa dhiibbaa godhuu danda'an namoota amantaa haa ta'u, namoota siyaasaa haa ta'u, namoota uummata keessa jiranu irratti tarkaanfii fudhachuun karaa furmaataa fiduu jedhanii itti fufuu danda'u ammas. Maaliif bu'aasaa waan keessa nu galche waan argaa jiranuuf jechuudha. Kanarraa kan ka'e kana hubannee akkamitti warra waan kana yakka nutti dalagee ummanni akkana jeeqamu godhe, balaan kun akka dhufu warra godhe, ummata keenya haala kanaan biyya keenya tasgabbii warra dhabamsiise yoo wana jarri dhaabbatanii yookaan ta'an nutti kolfaa jiru. Eedaa kana hojjechuun bu'aa kana fidaa jedhanii haala kanaan yaadaa jiru. Jaraa fakkeenya goone ammas karaa kana akka ittiin fufsiisne hundi keenya iyyuu dhaabbannee dhugaadhaan maal barbaanna kan jedhu kana yoo waan barbaannu irratti walii hin galle yookaan sirriitti waan barbaannu hin barre rakkisaadha. Kanaafuu qabeenya balleessuun rakkina kana hin hiiku. Qabeenya kan badaaru kan namoota dhuunfaati, kan abbootii qabeenyaati, kan uummataati, kan haala adda addaatiin nama yakka kana keessaa kallattiidhaanis alkallattiidhaanis harka keessaa hin qabne qabeenya isaa balleessuun Rabbi birattis nama gaafachiisa. Seenaa birattis nama gaafachiisa. Akka nama dhuunfaatti namni tokko warra qabeenya keessaa bade keessaa Oromoonis jira. Namoonni Oromoo hin taanes jiru. Amantaadhaan amantaa adda addaa warri qaban jiru. Lafuma ka'anii waa tokko jarris yoo wana mana jaraa ta'anii gaddaaru waan dhalate kanatti. Jaraa gaddaa jiranuu qabeenyi jaraa ala badu maal balleessine qabsoo dhumti uummanni Oromoon godhu kun sirriidhaayi. Akka kanaafuu haala kanatti ilaallee deemuu qabna. Gara mootummaatiinis mootummaan garaa ballachuun dirqama. Akka kootti wanna an jedhe qofaanan furmaata fida jedhee mootummaan yaaduun sirrii miti anaaf. Maaliif mootummaan maqaa ummataatiin taa'itaarra bahe. Ummatan bakka bu'a jedhee deemaa. Seeras kan baasaa jiru bakka bu'oonni ummataa jedhamanii mana marii caffee Oromiyaa haa ta'u mana bakka bu'oota ummataa paarlaamaa warri jiran jalatu seera baasaara. Seerri jarri baasan harka kennanii kan baasan fedhii ummataatiif jedhanii maqaa ummataatiin. Seera kanatu amma olaantummaan seeraa kabachiifamuu qabaa jedhaara seerri haala kanaan bahe. Gabaabinatti seerri haala kanaan bahe bakka bu'oota ummataatiif fedhii ummataatiin waan baheef seerumti wanni jedhamu dhumarratti fedhii ummataa guutuudhaaf. Fedhii ummataa guutuudhaaf immoo namni deemu ummanni seera kaleessa baheerratti ta'u seera har'a bahetti ta'u maal ummanni barbaanna jennee seeran kabachiisa qofatu hin ta'in fedhii ummataa ilaallee sanarra dhaabbannee furmaatatti deemuu qaban. Anaaf kana ilaalee mootummaan seeran kabachiisaa qofa osoo hin jedhin namoota hidhamanis hiikuu qaba jedhetan yaada akka kootti garaa bal'inaan walitti deebi'anii akka Oromootti akka Oromiyaatti biyyi keenya maraan martoo biraa keessa seenuu hin qabdu, dirree jeequmsaa taatetti fufuu hin qabdu. Namoonni kun hidhamanii yoo turanii hiikaman jechuudhaan ajandaa ta'a. Ajandaa kana keessatti mootummaan hojii hojjechuu irratti rakkata. Misooma guddaa hojjannaa biyya jijjiirraa biyya bulchuun harka keenya jira jedhamee yeroo yaadamu kanatti wanni miira namaa tuqu jiraachuu danda'a. Seerris cabuu danda'a. Biyya keenya keessatti waggaa 2 walakkaa darbe keessatti seera hedduu cabe. Namoota hedduu hidhamanii fedhii ummataatiif jedhamanii himanni irraa ka'ee gadhiifamaniiru.
kun waan argaa turre jechuudha irra deddeebi'ame jechuudha kanaaf kan ka'e mootummaanis kallattii kanatti yaadee namoota hidhaman hiikuu irratti waan danda'u hojjechuu qaba uummannis Oromoon jaarsan qabu jedhamaara abbaan gadaa maqaadhamu maali abbaan amantaa maqaadhamu maali maaf socho'anii wal ijaaranii biyya tasgabbeessuu keessatti furmaata barbaaduu keessatti socho'uu hin danda'anu gaafa nagaa qofa gabbahanii miidiyaatti dubbatumu gaafa rakkina akkanaa keessatti furmaata uummataa ta'anii uummanni maal jedhanii dhagahanii giddugala mootummaaf uummata keessa deddeebi'anii deemanii tasgabbeessanii badiirraa uummata qabanii dargaggoo qabanii mootummaadhaanis adabadhu seera kana eegi uummata dhagahii jedhanii wareegama kafalanii gidduutti jechuudha. Magaalaa kamirrattuu baadiyyaa kamirrattuu jaratu hedduu dhaabbachuu qaba malee gaafa mormiin argame jarris mana dhaqanii ta'anii gaafa nagaa dhufanii an abbaa amantaati an abbaa gadaati jaarsa biyyaati jedhanii gaafa nagaa qofa yoo ta'anii hojiin jara faayidaa hin qabnu jechuudha. Kanaafuu eenyummaan namaas kan laalamu gaafa rakkina akkanaati jechuudha. Kanarraa kan ka'e namoonni dhagaharan hundinuu abbootii amantaa ta'anu abbaa gadaa haa ta'anu namoonni biyyaaf yaadna jedhanu akka biyyaatti maal haa goonu jedhanii wal ijaaranii waliin mari'atanii rakkina keessa seenne keessaa ummata keenyas baasuudhaafis biyya keenya baasuudhaafis rakkina keessaa wal baasuudhaafis bor gadduurra har'a takkatu hamma dandeenyeen sochoonee rakkina kana keessaa of baasuun biyya baasuun waan dandeenyu yoollee rakkina guutummaa guutuutti hiikuu dadhabne balaa dhufuu danda'u hanqisuu irratti hamma danda'ameen socho'uun hunda keenyarraa eegama kan jedhuun ergaa dabarsa. Tole waan baay'ee kaastanii yaada bilchaataadha kan isin kaastan galatoomaan isiniin jedha. Dhumarratti dargaggoota amma duutii haa caalu namni keessa namaa kan namni hin jeeqamne hin jiru. Maaliif Hacaaluun saba tokkoof miti afaan tokkoof miti walqixxummaa dhala namaatii fi dhalli namaa nama ta'uu isaatiin biyya kana keessatti walqixxee jiraachuu qabaa kan jedhudha. Ergaan isaa sirbaan kan dabarsu qabsoo dubbii isaatiin walaloo isaatiin kan inni dabarsu kanadha. Kanarratti hunduu walii gala. Irra caalaa garuu du'a isaatiin namni hunduu hamadaa waa gaddu malee irra caalaa Oromiyaa keessatti immoo kan keessaanii jeeqamee miira isaanii to'achuu dadhaban dargaggootadha. Yeroo ammaa kana jechuudha. Tibbuma inni lubbuun isaa dabarte sanarraa jalqabee jechuudha. Kun immoo rakkoo adda addaa geessiseera Oromiyaa keessatti jechuudha. Kan du'es maali kan miidhames maali isuma jedhamu sana jechuudha. Kan badaa jirus namni biraan illee itti dabalamees hamma du'uutti jechuudha. Firma Hacaaluu keessaati jechuudha. Eessuma isaa itti dabalatee jechuudha. Kana miira isaanii dargaggoonni akkamittiin miira ofii to'achuu danda'u. Garuma fuulduraatti waan akkasii yoo jiraatu jechuudha. Akkamittiin miira ofii to'achuu danda'u dargaggootaa fi dargaggoonni akka nama ga'eessaa hin obsanii gammachuudhaafis dhiyoo jiru gaddaafis dhiyoo jiru dafanii miira keessa galu waan ta'eef miira dargaggoota Oromiyaa keessa jiraniif dargaggoo Oromoo ta'aniif du'a Hacaaluutii wajjin wal qabatee miira isaanii akkamittiin to'achuu qabu maal gochuu turre jiraata isee kanatti dabalaati hundumurraa. Asirratti wanni tokko wanni baramuu qabu Hacaaluun du'a isaatiin torbii tokkoon dura intarviyuu OMN irratti kennetti ifaan ifatti waan dubbate jira. Oromoon akkana wal qoodee wal ajjeesuu irratti walirratti duuluu arguu mannaa du'uu wayyaa jedhe. Warri boqote of baasee jedhe. Amma kan du'es Hacaaluun Oromoodha. Sababa isaatiin immoo dirreen jeeqamaa Oromiyaadha. Namni du'aaris irra guddaan Oromoodha. Warri hidhames Oromoodha. Kan hidhes Oromoodha. Dubbiin naanna'e hundinuu harkuma keenya seena jechuudha. Kan miidhames rakkina keessa kan wal seensisaa usnuyi. Kanaafuu kan dhaabbanni akka saba kanarraa nama argame tokkottis wanni miira keenya tuqu argamuu danda'a yoomuu. Garuu waan kan akkamitti furmaata barbaanna jedhanii itti yaaduun dirqama. Dargaggootaan maaliif namni tokko dargaggoonis amma miira keessa seenuu qofa miti. Wareegaman kafala jedhanii wareegama kafalaa jiru. Wareegama kafaluun kaayyoo amananii waan jiru waan dhoksamus miti. Qabsaahuunis mirga. Haa ta'u malee maaliif qabsaaharra? Eenyutti qabsaahaa jirra? Karaa kamiin qabsaahaa jirra?
maal fiduudhaaf qabsaa'aa jirra kan jedhu kana sirriitti dhaabbannee ilaaluu qabna. Dargaggoonni miira keessa seenuuni miirri uumama namarraa waan jiru. Garuu ilmi namaa miira immoo to'achuu danda'a. Miirri keenya nu to'achuu hin qabu, nutu miira keenya to'achuu qaba. Kana gochuudhaaf immoo waliin mari'achuun barbaachisaadha. Bu'aa tokko waan tokko ala hojjennu bu'aan isaa maali jennee yaaduu qabna. Ani hin morminaa jedhaan jiru ani. Karaa nagaatiin, karaa seeraatiin, karaa bilisummaa haa ta'uu rakkina qabnu hiikna jedhamutti mormuuni seerri biyya keenyaas hin dhowwu, seerri addunyaas hin dhowwu. Garuu karaa of to'annee eenyummaa keenya dhugaa akka sabaattis akka biyyaattis waan mul'isuu dandeenyu karaa sanarratti malee callifnee aariidhaan waan nutti dhagahamuun waa hedduu balleessuu keessa yoo seenne walumaan kan badaaru nuyi. Qabeenya badaaruu keenya. Namoonni ajjeefamaaru gara kanaas uummata keenya. Dirree jeequmsaa kan ta'aaru dirree uummata Oromiyaadha. Uummata biraa biratti maal dabarsaa jirra? Namoota biraa biratti maal dabarsaa jirra? Mariidhaan waan inni kamna nu mudate jaarsonni keenya, abbootiin amantaa keenya, namoonni naannoo keenya, aanaa keenya ta'u godina keenya keessa warra jiranu ka'aa rakkina kana hiikuu irratti socho'aa jedhanii jararratti dhiibbaa gochuu hin danda'amu. Warra mootummaa keessa jiranu karaa kamiin dhiibbaa itti goonee fedhii uummata akka dhagahan gochuun karaa hedduu jira. Karaa kanaan deemuu hin dandeenyu jennee dhaabbannee mari'annee yoo itti yaadne karaan ittiin mormanus karaan ittiin dhiibbaa godhanus jira. Garuu qabeenya balleessuudhaan namoota nagaa waa tokko keessa hin jirre miidhuudhaan yoo ta'e namni tokko yoo du'e maatii hedduu qaba, fira hedduu qaba. Yookiin namichi kun Oromoodha. Yookiin nutti fakkaate kana keessa harka qabaa ta'uun ooluu dhageenye hin shakkina jennee aariidhaan kaanee tarkaanfiitti fudhanne. Mootummaa keessa namni jirus ta'uun oolu jedhee shakkiidhaan loltuun mootummaa tokko meeshaa kan hidhate tokko shakkiidhaan nama tokko yoo ajjeese akkasuma jechuudha gara lammanuun. Kanarraa kan ka'e dargaggoonni kaayyoo kamuufuu qabsaa'uun addunyaa irratti kan kaayyoodhaa qabsaa'u dargaggoodha irra guddaan. Sun dogoggoraa miti. Garuu karaa kamiin qabsoofnaa maaf qabsoofnaa maal fiduu karaa nuti deemaarru hin fidaa waan nu barbaannu waan nu fiduudhaaf deemaarru hin fidaa jennee ilaallee bu'aa hojii hojjechuudhaaf deemnu tokko dursinee yaadne malee wanni barbaade haa dhufu jennee yoo miiraan waa tokko dalagne wanni barbaade haa dhufu wanni jennu sun wanna nu barbaannu yoo hin taane booda gadduu dhufa jechuudha. Gadduun sun immoo eenyuun fayyada eega badiin badii booda yoo gaddines yoo nutti dhagahames rakkina. Kanarraa kan ka'e amma akkan argaa jirutti namoonni mootummaa keessa jiran hedduun jiraas dargaggoodha umriidhaan muummicha ministeerarraa kaasee warra jaarsotaa miti jechuudha. Gara dargaggootti namoota dhiyaate heddummaata Oromiyaas haa ta'u bakka hedduurratti. Ijoolleen warri mormii keessa jiranus namoonni hidhamanis irra guddaan gara dargaggoo jiru jechuudha. Dargaggootti caalti baay'ee. Dargaggoo caalti. Kanaafuu obsi hunduma keenyaaf barbaachisa jechuudha. Hunduma keenyaaf barbaachisa malee harka nama tokko qofatti garee tokko qofatti harka qabuun sirrii miti. Kanaafuu hundi keenya iyyuu waan nurraa eegamu hojjechuudhaaf tattaaffii gochuu qabna, yaalii gochuu qabna kan jedhuun dabarsaa harka wal qabannee karaatti amannee jechuudha. Rakkina amma nu mudate kana hiikuudhaaf deemuu qabna. Gara fuulduraa maal hagoonu jennee yaaduu qabna. Mootummaanis akka dargaggoo otoo hin ta'in akka mootummaatti garaa bal'inaan obsaan maaltu Oromoo gammachiisaa maaltu furmaata fida kan jedhu deemuu qaba. Namoonni kaanis immoo mootummaan mootummaadha. Deeggarrees mormines mootummaa ta'uusaan dagatamuu hin qabu. Maaliif biyya kan bulchaaru isa. State poweriin harka jira. Humni mootummaan qabu harka jira. Mootummaa ta'uusaa recognize goonee waliin yoo haasa'uu hin dandeenye garee fincilaa karaa meeshaatiin deemuuf mootummaa gidduutti wanni jiru yeroo hedduu waraanuma jechuudha. Maaliif inni kun mootummaa ta'uusaa recognize hin goone inni kaan immoo humnaan mootummaa ta'a jedhee deema. Inni kun immoo na buusuudhaaf yookaan akkana na gochuudhaaf jedhee ilaala. Yeroo sana karaan jiru karaa nagaatiin karaa mariitiin otoo hin ta'in karaadhuma meeshaatiin wal injifachuu ta'a. Sadarkaa sanatti warri deemee murteesse waa tokko jechuun danda'amu waan bu'aa karaa itti filatan sanaa fudhachuudha. Garuu uummanni bal'aanii hamma danda'ameen waan itti amanu
waan itti dhagahamu hedduu jiraachuu danda'a. Wanni gaddisiisu hedduu jira. An akka nama tokkotti gadda keessaa bilisa bahee dubbataan jiru. Haa ta'u malee gadda sanarra ceenee fuulduree keenya, bor keenya, eenyummaa keenya yoo ilaaluu hin dandeenye hin rakkannaa waan jedhurraa dhaabbadheetanii hamma danda'ame dubbachuudhaaf yaalarraa kana ergaan hin dabarsu. Tole abbaa amantaa Islaamaa Ahmadiin Jabal yaada guddaa yaada bal'aa dhaggeeffattoota biraan geessanii fi ulfaadhaan isiniin jedha. Nagaa. Hello. Hello. Akkam bultanii? Nagaa bultanii kan? Nagaa jirra fayyaa keessanii? Gaarii rabbi galataa argatu. Qeessis of beeksisaa mee dhaggeeffattoota? Tole ani Qasiis Balaayee Sokonii jedhama. Mana amantii Ortodoksii. Tole baga istuudiyoo keenya irratti toora irratti nuuf argamtan kabajamu guddaa isiniif qabna jenna dursinee ulfaadhaa jenna. Egaa akkuma beekamu tibba kana biyya keenya keessa miira guddaa gadda guddaatu jira uummata bira jechuudha du'aa Hacaaluutii wajjin wal qabatee isa dhufees immoo rakkoon adda addaa mudateera akkuma isinis quba qabdu jedhee yaada. Mee uummata irraatii uummanni miira keessaa ba'ee gara tasgabbiitti akka deebi'uuf maaltu eegama uummata irraatii kan jedhu deebina miira keessan ibsadhaati jalqaba du'a isaatii wajjin wal qabsiisee jalqaba miira keessan ibsadhaati irraa jalqabna. Hunda dura akkuma kanaan dura irra deddeebinee dubbanne duuti yookaan immoo miidhaan obbo Lubbuu qabamuu obbo Artiist Hacaaluu irra ga'e kuni nama baay'ee hunda keenya keessumattuu warra itti dhiyaannu fi maatii isaa hojii isaa dhiyootti warra beeknuu fi fuulduratti uummata Oromootiif qaroo uummata Oromoo ta'uusaa warra beeknu hundumtuu ni beeka. Uummata Oromootii fi diinni numa beekaa garuu niis rifaatuu addaa gadda addaa nutti dhiyaate akkuma kanaan dura jedhe nama akka Hacaaluu kana argachuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Garuu wanni gochuu danda'amu takkaa hin jiru. Akkam jedhamu biyyeen kasasanii waaqan isin oodanii jedhan biyyeen nyaattu jedhanii himata irratti hin dhiyeessanii waaqanis immoo dogongorteerta hin jedhanii isas immoo ooduu hin danda'u. Waaqayyo gaafa rakkootiif gaafa gaddaatiif gaafa gammachuutiif gaafa hojiitiif gaafa hundumaa isumatu waamama waan ta'eef kun uumama waan ta'eef kanaafuu uummanni Oromoo sabni kaanillee warri isa dinqisiifatan hundi jajjabaachuu qabna. Kana ala filannoon biraa hin jiru hin jedha. Uummata Oromoo dabalatee namoota isa beekan biratti madaa guddaadha duuti isaa kan uume jechuudha. Baay'ee nama dhukkuba. Keessa namaatiin jeeqa. Namni Hacaaluun hojii isaarraatis ka'ee waan baay'eedha kan inni hojjete umuriidhuma isaa darbe kana keessatti jechuudha. Uummanni kanarraa ka'uudhaan dhagaa tasgabbii dafanii tasgabbaa'uu didan jedhamees waan komatamu miti garuu maal gochuutu irra jiraata uummanni amma kana booda takkicha inni darbeera isa itti deebinee argachuu hin dandeenye Hacaaluun akka namaatii baheera garuu uummanni inni jiru immoo maal gochuutu irra jiraata sabaaf sablammii biraatii wajjin nagaadhaan jiraachuun nagaa buusuu keessatti maaltu eegamamee abbummaadhaan uummata Oromoo irraa maaltu eegama? Wanni Oromoo irraa eeggamu naannoo keenya irraa eeggamu tokko naannoon keenya akka dirree waraanaa hin taane fedhiinsaa nagaan falmachuu nagaan mirga uummata Oromoo kabachiisuu fedhiin uummata Oromootis immoo akka bakka ga'u gochuudha. Kana gochuu hin dandeenyu yoo nageenyi jiraatedha. Yoo immoo wal keessumattuu lola Oromoo fi Oromoo jidduu jiru lola gootaatiinti. Kun Hacaaluudhaaf gadda caalu kan jedhee inni amanu Oromoo fi Oromoo wal loludha. Keessumattuu isaa ol immoo isa biraatis immoo ollaa keenyattis sabni biraa hin ta'e yoo miidhame kunis gadda lammaffaa.
Qabeenyi naannoo keenya keessa jiru yoo barbaadaa'es qabeenya keenyatu barbaada. Qabeenya namni keenya. Kun hundi walitti dabalamee maaltu dhufuudhaa deema? Wanni danda'an malee wanni hin dandeenye hin godhamu. Uumamumaan Hacaaluu deebisuu hin danda'a. Wanni danda'amu tokko garuu namoota kana raawwate argachuu. Namoota kana raawwate, namoota du'a kana isarratti raawwate, yeroo raawwachiif duuba taa'ee warra immoo hojii kana akka immoo kun hin mul'anne godhu qaama kana sadeen argachuu kan dandeenyu yoo nageenyi beeku. Maaliif girriin kun yookaan immoo jeequmsi yoo ka'e biraa dhiiga biraa dhangala'uu dabalamaa qabeenyi barbadaa'uu dabalama malee dhiiga isaa argachuu dhugaa argachuu hin dandeenye. Dhugaan kan dirreetti ba'uu dandeessu yoo nageenyi jiraate. Ani gadda biraa hammatti ta'amu warri ajjeechaa kana raawwate, warri immoo ajjeechaa kana raawwachiise, warri immoo ajjeechaan kun akka dhugaan hin baane barbaadu jira. Jarreen kanaaf haala mijeessuudhaan jedha. Haala mijeessuudha amma hoo girriin yookaan immoo jeequmsi haala mijeessuudhaan isaanis gammachuu addaati. Ani namoonni tokko namni diina ta'an fira ta'anii dhiyaatanii miidiyaadhaanis ta'ee qaamanis ta'ee waggaa bilbilas naa bilbilanii nattaasa'an keessi biyya baay'ee madaa. Hamma fe'e soo ta'e ikkoo Itoophiyaadha. Hamma fe'e soo ta'e waggaa jedhan keessa isaanii ergaa biraa tokko keessaa qaba. Ergaa biraa waan akkasii kun nama madeessa. Amma waan miira keessaa nama galchuu miidiyaan illee dubbachuutu baatee jechaa jirtu. Waan nama gaddisiisu ittuu yoo ta'e afaan qabatanii haasa'u warra akkasii kun. Dubbachuu dhiisudha. Dhiisudha. Kaan immoo namni yoo haasa'u yoo dubbatu wallaalaa dubbateeti. Wallaalaa miidhina waaqayyos namni beekamuu qabu haasa'a wallaalaa waggaa ta'e. Keessa garuu summii keessa jiru gubbaa damma dibanii waggaa haasa'an keessi namaa nama madaa. Amma uummata Oromooti wanni jedhu gaaffii gaafachuu qabnu hundi haa gaafatamu. Gaaffiin gaafatamuu qaba. Dhiigni isaa haa ba'u jedhamuu qaba. Garuu yoo akkasitti gaafatamu kallattii seera qabannee jeequmsa ala taane yoo keenyee naannootti mari'annillee akkamitti nagaa buusina, akkamitti naannoo keenya nagaa buusina, akkamitti dhiigni obboleessa keenyaa deebi'uu kan danda'u karaa kam deemne jedhee mari'achuu gameessadha. Abbootiin amantii duraan maal jettee waggaa na gaafatu abbootii amantiitirraa, abbootii gadaatirraa, maanguddootarraa maaltu eegama? Inni biraa ammoo uummatarraa maaltu eegama? Dargaggootarraa maaltu eegama? Qaama mootummaatirraa maaltu eegama? Hanjirnaa kaasatti hundumaa ergaa gaggabaabaan lafa ta'a. Dura abbootii gadaa, abbootii amantii fi maanguddoota wanni jechuu barbaadu gartummaa ala taanee nagaa buusuudhaaf qophaa'uudhaaf qopheessuudha. Gartummaa ala taanee gara kamiitti gartoodhaan qabatti. Maaliif har'a warrumti siyaasa keessa jiru karaa mootummaatis ta'ee karaa mormitootaa odoo dhufee jaarsa ta'ee waa dubbachuuf akkanan amanitti gartummaa ala ta'a. Maaliif yoo akkas ta'e nageenyi bu'a. Afaan kijaan biraa garaan kijaan biraa hoo ta'e foon amma deeggaraa paartii tokkoo ta'ee jaarsummaa keessas seena jedhe hin ta'u jedhannoo ta'a. Namni nama dhaggeeffatu malee. Hin milkaa'u namnis nama dhaga'u. Waaqayyoos hin milkeessu. Garaadhaan gartummaa ala ta'e nama biyyaati biyyaa yaade Oromoodhaaf yaade nageenya biyyaatiif yaade ta'uudhaaf gartummaa ala taane halkanii guyyaa mari'achiisu. Qaamni mari'achiisu immoo qaama mootummaa naannoo keenya jirus mari'achiisu, qaama uummataas mari'achiisu, dargaggoota qeerroos mari'achiisu, qaama mormitootatis immoo isaanis biyya ijaaruuf jennee yaannee biyya ijaaruuf
adeemsi isaanii sirriillee hoo ta'uu baate jennee ofitti waamnee itti hiiknee mari'achiisu nurraa eegama an jedhu. Warra isaanii ani mormitootanis wanni ni jedhu yoo wanni barbaanne mirga uummataatti kabachiisuuf karoora karoorfanne bakkaan ga'uuf yoo jeequmsi kun dhabame malee jeequmsa keessatti inumaa'uu warri miidhamu jedhee hanan yaadanii qaama mormitootatti. Maalinni karaa lamaan tokko seera dabsitan jedhamee seeraan gaafatamuu. Inni biraa immoo maaltu jiraa amma gaa namni uummata mari'achiiste uummata kee amansiistu hoo nageenyi jiraatedha. Karaa uummata mari'achiisu qaban karaa uummatatti dhiyaatanii uummata wajjin mari'achiisu qabama jeequmsi jiraanna. Inni miidha turre gaa isaanii. Inni biraa uummata wanni nani jedhuun wanna maanguddoonni jedhu dhaga'uudha. Wanna fuullatti dubbatu dhaga'uudha. Wanna gurra gurratti haasa'amu miti. Gara kamiinuu haa ta'u. Maanguddoo dhaggeeffachuun abboota dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Karaa biraati mootummaadhaafis wayii jedha. Seeraa fi seera qofaanan kabachiisa hoo jedhame inni koofin ta'an jedha. Maaliif aadaan uummata kanaa tokko seerri kabajamuun barbaachisa. Dhugaa dubbachuuf hoo seerri hin jiraanne hundi keenya hin jiraatu. Seerri maa hunda oole. Waggaa hunda garuu seera kanaan mirga ofii argachaa turre Oromoon. Bara waggaa 27 keessa seera kabachiisuu, olaantummaa seeraa kabachiisuu dawoo godhatee sirni darbe sun uummata Oromoo miidhara. Kanatu barame. Kuni barame amma seerri mirga kiyya kabachiisuu jedha namni. Oduma kabachiistee seerri mirga kiyya kabachiisamu jiru. Sana keessa jira namni. Mata duraa sana keessa jira namni. Mata duraa sana keessa hin baane namni. Kanaafuu uummanni kun amma seerri mirga kiyya kabachiisa jedhutti abbootii gadaa maanguddoota abbootii amantii qabatee nagaa buusuun gaariidha. Wajji abbootii amantii wajjin hojjechuu abbootii gadaa wajjin hojjechuun irraa eegama. Maanguddoota wajjin hojjechuun irraa eegama. Mootummaan jechuudha. Mootummaan maaliif kana hojjennu mootummaan gaheessa ani maanguddootan immoo ni jiru. Gaheen mootummaa akkuma jirutti jira. Mootummaan mootummaadha. Gaheen mootummaa beekamuufii qaba. Akkuma nama ani fakkeenyaaf ani gahee mataa kiyyaanan qaba. Fakkeenyaaf abbaan amantii kana godha. Kana dhiisadha malee ofii kiyyaan godha. Ofii kiyyaa fakkeenyaaf nama hidhanii hiiku. Nama immoo akka hojjete qabee koo hidhuu kiyyaan. Inni kiyyaan ta'u. Ani wanni inni godhu olaantummaa seeraa akka kabajamu uummata gorsuu barsiisu qaama mootummaatiif gorsu gaggeessitoota mootummaatiinis kun sirriidha itti deema kan immoo dhiisa jechuudha gaheen keenya. Gaheen kun gaama kana jechuuf gartummaa ala ta'uu qabnaan jechaa jiru. Hidhuu hiikuu hin dandeenye miti kanarrattuu gartummaa ala ta'uu qabna. Kanaaf akkasitti hundumtuu mootummaanis qaamni hundumtuu akkasitti deemuu qabna. Wanta nagaa buusuu qabaa jechaa jirtu. Wanta nagaa buusuu. Yaada ka'uu qabu gaa ijoo wanta kaaftaniittu waan hafe jira waan itti dabaltan. Dabalu fixateera ani wanni nani jechuu barbaadu Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa fi biyya jaalalaa biyya tokkummaa nuuf haa jedhu. Amma hafuurri ajaan biyya keenya keessa bittinnaa'e kana Waaqayyo nurraa haa balleessu keessattuu diinni keenya naannoo keenya dirree lolaa godhee akka isin gochaa jiran kan hubachuu qabna. Wanni milkeessaa jirra diina milkeessaa akka jiru hundumtuu garamitti deemaa jirra jennee dhaabbannee yaadannaa kun immoo qaama tokkoon miidhanan jedhu hundumti keenya waan miirri keessa jirru sirriin hundumti keenya hundumti dhugaa dubbachuu sittimu garamii miirri amma keessa jiru sirriidha jedhee naman qaamni kamiin
Hansirrii ta'u silaatti asuma dhaabbanee raawwanne maal gochaa jirra jennee of duuba fuuldura sommaddiis laalle asii maaltu uumamu jennee yeroo wal gaafannuudha malee akkasii jedha. haa ta'u. Ulfaadhaa galatoomaa.